Hello, akkam jirtu? Akkuma beekamu naannoo tokko tokkotti, Oromiyaa keessa naannoo tokko tokkotti aannan re'ee, aannan loonii, aannan gaalaa fi kan kana fakkaatan daa'immaniif kennuun ni jira. Aannan loonii iddoo hedduutti kennama. Haa ta'u malee aannan re'ee fi aannan gaalaa bakkoota muraasa ta'anitti daa'immaniif hin kennama jechuudha. Mee har'a immoo kanaan dura waa'ee aannan loonii irratti kaasnee turre. Har'a immoo aannan re'ee daa'immaniif kennu rakkoo qabaa? Yoo rakkoo qabaate maalidha? Umurii kamii kaasnee daa'immaniif kennuu dandeenya aannan re'ee kan jirrutti qabxiilee muraasni isinii kaasa. Isinis asumaan gara chaanalii kana sabiskiraayib gochuun na hordofaa. Aannan re'ee gosa sukkaaraa laaktoos jedhamu kan marrumaan daa'immaniitti salphaatti hin daakamu hedduu waan qabuuf garaa isaaniitti ni ulfaata. Gosti sukkaaraa laaktoos jedhamu kun salphaatti hin daakamu jechuudha garaa isaaniitiin yookaan marrumaan isaaniitiin. Kanaaf garaa isaaniitiin salphaatti waan hin daakamneef garaa isaanii keessa hin tura. Kanaaf immoo dhibee adda addaa isaan saaxila. Fakkeenyaaf sababa kanaafis garaa isaaniitti qilleensa akka baay'atu jechuudha. Amma akka dheeffatan garaan isaanii akka bokokku taasisuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo gogiinsa garaa fiduu danda'a jechuudha. Maaliif sukkaar laaktoos jedhamu kun akka aannan sun hin daakamne ta'a jechuudha marrumaan daa'imaan. Hanga pirootinii fi mineraalota akka kaalsiyeemii, soodiyeemii, pootaasiyeemii akkasumas kana malee mineraalota adda addaa fi pirootinii hedduu waan qabuuf wanti kun akka baay'annaan mineraalonni kun akka daran baay'annaan akkasumas pirootiin baay'ee baay'annaan qaama daa'immanii irratti dhiibbaa mataasaa qaba jechuudha. Keessumaa kalee daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Kanaaf daa'imman yeroo hundaa umurii waggaa tokkoo gaditti aannan re'ee yeroo hedduu dhugu taanaan dhibee kaleef saaxilamu jechuudha. Sababni isaas mineraalota hedduu waan qabuuf mineraalonni kun immoo kan isaan qaama keessaa dhabamsiifaman karaa kaleedha. Kanaaf kaleen hojiin itti baay'achuudhaan miidhamuu dandeessi jechuudha. Akkasumas immoo vaayitaaminii fooleet jedhamu. Vaayitaaminii fooleet jedhamuu fi elementii ayireen jedhamu. Wantoonni kun lamaan maaliif barbaachisu? Qaama keenya keessa qaama daa'immanii keessa wantoota hedduuf barbaachisan malee keessumaa seelii dhiiga diimaa oomishuu irratti gahee guddaa qabu. Keessumaa hanqina vaayitaaminii fooleetii qaba aannan re'ee kun. Kanaaf hanqina vaayitaaminii fooleet jedhamu kana waan qabuuf akkasumas immoo elementii ayireenii gahaan ta'anii waan hin qabneef hir'ina dhiigaa fiduu danda'a jechuudha daa'immaniitti. Yookaan dammaanessiisa jennu yookaan aniimiyaa jennu hir'ina dhiiga seelii diimaa fiduu danda'a jechuudha. Keessumaa ji'a hanga waggaa tokkootti aannan re'ee hedduu dhugu taanaan hanqina dhiigaa akka qabaatan beekamaadha. Akkasumas immoo wantoota qaama daa'immaniif barbaachisan kan akka vaayitaamin C, vaayitaamin D, vaayitaamin B6, niyaasiinii fi kan kana fakkaatan vaayitaaminota adda addaa hin qabu. Hanga gahaa ta'e hin qabu waan ta'eef guddina isaa irratti miidhaa fida. Keessumaa nyaata kana caalamaan fayyadamu taanaan aannan re'ee kana caalamaan dhugu taanaan hanqinoota vaayitaaminota adda addaa waan godhataniif guddina isaa irratti dhiibbaa mataasaa qaba jechuudha. Kanaaf aannan re'ee daa'imman umurii waggaa tokkoo gadiif kennamuu qaba akka waliigalaatti. Yoomii kaasnee kennuufii dandeenya kan jedhu umurii waggaa fi ji'a ja'a jechuunis umurii ji'a 18 booda garuu aannan re'ee daa'immaniif kennuun rakkoo hin qabu. Maaliif yeroo kanatti kaleen isaaniis guddattee hojii hedduu hojjechuu dandeessu jechuudha. Akka kalee yeroo ijoollummaa salphaatti miidhamtu. Kanaaf umurii ji'a 18 booda aannan re'ee yoo dhugan kaleen isaanii salphaatti miidhamtu sababa baay'ina mineraalota kanaanii akkasumas immoo nyaata adda addaas waan argataniif hanqina vaayitaaminii karaa aannan re'ee dhufu kana nyaata adda addaa gara biraadhaan bakka buusu jechuudha. Kanaaf umurii waggaa tokkoof ji'a ja'a booda garuu akkuma umurii waggaa tokkoo gadiif gonkumaa daa'immaniif kennamuu qabu jechuudha aannan re'ee. Galatoomaa chaanalii kana sabiskiraayib gochuun dagatinaa.